Mana ku dafa wesula. Dafa wesula kama katon lanta semana ku sabira sobolo kola nzire ya Uganda ngandi mulamu. Kuanga dafa wesula mana ku dafa wesula anze kula ba. Dafa wesula. Dafa wesula. Naye simanja kola. Kama katon sase. Mwana kwenze ndabye nakusimanya nakumanya abankola entya sekulaba nene nako ay carra dhala namaa argitanii dhugaa waaqa namni akkamitti mana fincaanii keessa ciisa akkamitti yeroo yaadamu dhalli namaa tokko dhala namaa ta'e mana fincaanii keessa akkamitti ciisa dhalli namaa dhugaa waaqa waan carraan nama gootu dhugaa waaqa jechuudha biyya ishiitti mucaan kun yoo xiqqaate mana fincaanii keessa hin ciisu yoo xiqqaate manuma qaban keessa ciisti jechuudha manuma qaban keessa Uganda manuma qaban keessa Ugandaan Itoophiyaati gadi miti baay'ee Itoophiyaati oli ekonomii ishii amma nun Itoophiyaa taane jechuudha nun Itoophiyaadha garuu Ugandaati gadi Ugandaan nu caalti ekonomiidha mana fincaanii keessa kan ciisu jira mana fincaanii keessa kan ciisu jira sin keessa Itoophiyaa biyya keessanitti dhuftanii garbachu viidiyoo kana jechuudha irra deddeebi'ee ilaale baay'ee natti dhagaa Gana yeroo ala dhuftu as buqadhu jedhamtee jechuudha. Gana pireenirraa buutee dhaqxee seente as buqadhu yeroo siin jedhamu maaltu sitti dhaga'ama? Mana fincaanii ta'uusaa hin beekta. Maaltu sitti dhaga'ama dhugaa waaqa? Haamilee kamiin immoo hojii hojjettatti fufte? Haamilee akkamittiin isaanii hojjetta mana fincaanii keessa ciiste jechuudha. Mana fincaanii itti fayyadamu yeroo hundatti fayyadamu isheen immoo hin ciisti achi keessa meeshaa ishii naqatteetti. Eeree beesimaa baay'een gadda carraa namaa jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa namni yeroo biyya ormaa deemu nan jijjiirama nan guddadha biyya kooti olitti jechuudha jedhee yaadee deema garuu wanta isa qunnam wanta haamileessa gadi cabsu jiraachuuf illee haamileessa kan dadhabsiisu nama mudata jechuudha. Dhugaa waaqa. Na sana namni amma akkamitti dadhabee namni mana fincaanii keessa akkamitti boqata halkan akkamitti mana fincaanii keessa ciisa foolii isaa ishi diilallaa usaw baay'ee diilallaa manni fincaanii keessa ayni dhala namaa dhugaa waaqa jarri harama dhugaa akkamitti dhala namaa ta'e nama saree mana fincaanii keessa bushuusan saree isaanii jechuudha saree isaanii Araboonni saree isaanii mana fincaanii keessa bushu namni akkamitti saree isaaniitti gadi ta'e nama isaan fidanii naa hojjedhu naa qulqulleessi jedhan akkamitti ilaasha hamma mana fincaanii keessa ciisanitti kennamaaf ilaashi sareetti gadi akkamitti qabaatan namni baay'ee gaddee dhugaa waaqanna gaddisiiste waaqa dubartii kun dhugaa rabbii baay'ee na gaddisiiste. Namni hin deema malee waan isa mudatu hin beeku. Guyyaa ba'a malee akkamitti akka jiraatu hin beeku. Hammina isaanii dhugaa waaqa Araboonni jal'ina isaanii jechuudha. Astaghfirullah. Alhiin fi bani Adam. هدي أفريقيا ولا يغاندية ما أدري ربنا يساعدك حياتي ربنا يحل مشاكلك ما بقول شي ثاني ما أقدر أساعدك أنا مثلك قدامه بس الله يساعدك في بني آدم يخلي قدامه تنام بالحمام بهذا الزبالة بهذا الوسخ ما تكافوا ربكم لو بنتك تخليها تنام لو ولدك تخليه ينام والله ويلكم من الله أرى تتعذبوا مثل ما بتعذبوا كدامات بالبيتكم بتشوفوا حالكم ليلة الدنيا دايرة أرى ترجع عليكم إلكم الدنيا زي دايرة أرى ترجع عليكم إلكم ما
biyya lafaa akkas jechuudha. Amma mucaan kun akkanatti mana fincaanii keessa jiraattee waggaa 2 isaa ta'u waggaa 1 hamma ta'e amma dandeessee jiraattee yookaan mallaqa kana itti fayyadamti yookaan ittiin fayyadamtu. Akkamitti akka galtu hin beekamu ka. Lubbuun namaa hin beekamu. Namni nan jiraadha jedha malee yoom akka du'u hin beeku. Yoom akka du'u hin beeku jechuudha. Unkaan mana fincaanii keessa jiraachuu miti. Gorfaan kee mukayyefa hin qabu maruhaa malee toote hammamsi dhukkuba mataan kee jechuudha. Gorfaa mukayyefa hin qabne maruhaa bichaa keessa namni akkamitti jiraata mataa dhukkubsataa jiraata jechuudha. An keessa jiraadhe nan beeka. Gorfaa mukayyefa hin qabne maruhaa bichaa halkan akkatti bulu hin qabu. Shintibeetii ani fayyadamu shintibeetii qorqorroo qorqorroo. Mana tokko jechuudha mana waggaa tokko taa'ee shintibeetiin kan koo qorqorroodha xinnoo tokko qorqorroo asiin balballi isaa qorqorroo naannoon isaa qorqorroo irri isaa qorqorroo korniisiin qabu maaliin qabu waxaa hidheetu manarra mana sana keessatti kanaan uffata illee miicu gassaala achi keessa jira. Akkamitti akka dafqii guyyaa yeroo miicu qorqorroon gaduma dhiyoo waan ta'eef shaaworii achi keessatti dhiqadheeyyuu hunuman dafqaan. Inuman dafqa shintibeetii seenee amman ba'utti illee nan dafqa gubaasaa jechuudha. Baay'ee nama cannaqa. Baay'ee tokko nama cannaqa. Na biyyuma Arabaa ta'e iddoo tokko baay'ee warri hiyyeessa ta'an jiru. Garuu malee warri hiyyeessota ta'an jiru. Warri waan hundumaa guutuu hin dandeenye jiru jechuudha. Kaddaamaa hin fidu garuu waan kaddaamaadha barbaachisu warri hin guunne jiru. Akkanatti warri nama rakkisan jiru jechuudha. Ani waggaa tokko akkanatti dhugaa waaqayyoo waaqasa argu waggaa tokko guutuu maruhaa keessa ciise hamma gurri koo lamaan na dhukkubu mataan koo na dhukkubutti taa'ee isa booda saaloonii irra ciisuu jalqabe jechuudha. Saalaarra mukayyefni jira waan ta'eef sanuu namichi poolisiidha abbaan manaa poolisiidha turee gala. Gaafii sa'aatii halkan keessa 5tti akka biyya sanaa jechuudha. Gaafii immoo halkan keessa sa'aatii 6tti gala. Na abba kana hundumaatan eegeen erginni rafee gaafa dadhabe immoo otoma ciisu saaloonii shixinnoodha na bira darbee galaa jechuudha. Balbala banatee qulfii qaba ofiisa balbala banatee qollofa immoo deebi'ee darbee ciisa. Inna biyya Arabaa jechuun I don't know anaan mucaan kun jechuudha bisootii natti kaaste dhugaa waaqa. Bisootii natti kaaste jechuudha. Biyya Arabaa keessatti wanti dabarsamu lakkaa'amee hin dhumu. Na manitti sana keessa mana maruhaa bichaa isheen baay'ee xinnoodha. Shintibeetitti aantee jirti. Shintibeetitti aantee waan jirtuuf immoo achi qorqorroo waan ta'eef hin guba sanuu jechuudha. Baay'ee ho'a maruhaan sun immoo maruhaadha. Maruhaan qilleensuma baasuun malee nama hin tamachaa'u. Baay'ee mataa nama dhukkubsa jechuudha. Gurrallee nama dhukkubsa. Ani kee ciisee argeera. Yeroon dadhabu gorfaa kan biraan qaban tirfiin qaban jarri garuu dhugaa dubbachuu baay'ee dhiphoodha manni shiggaadha. Inna madaamiin kottu as ciisi bakka erga ijoollee rafanii jettee saaloonii irratti jechuudha. Saaloonii irra ijoollee erga rafanii hunduu erga rafee maal ergitee saaloonii irra afadhee ciisa. Bariidhaan immoo achi ka'a jechuudha. Ganama barii ka'ama waan ta'eef ijoolleen hin ka'u maal. Yeroo tokko deebi'amee illee yoo rafuun barbaachise illee saaloonii irra rafuun illee danda'ama. Iddoo maruhaa sana keessa ofumaan ciisa malee gurri koo na dhukkuba mataan koo na dhukkuba hirribni illee na qabu. Waggaa tokko guutuu akkanitti cinqamaa ba'e jechuudha. Na viidiyoo mucaa kanaa yoon argu bisootiin natti kaaste. Bisootii koo natti kaaste jechuudha. Waan biyya Arabaa hunda dubbatanii hin danda'an keessaa yoo dhiisan malee jechuudha. Amma garuu yoo biyyatti galtee zannaxee maal jettu nagaamaadhii waan hundumtu si mijatee waan hundumtu si ta'e waan galte fakkaata. Madaan garuu keessa keenya jira hunda keenya iyyuu jechuudha. Na obboleettii kiyyaa waaqayyo si haa gargaaru dhugaa waaqa waan hundumaa keessa nama dabarsa anillee kee darbee dhufee hin jiran siin jedha. Warri haala kana keessa jirtanillee warra waan akkanaa keessa jirtanillee hinuma darba dhugaa dubbachuudha. Wanti hin darbine tokkollee hin jiru. Keessa ni darbama jabaadhaa siniin jedha. Baay'ee na boosiste mucaan kun.
Mucattiin Ugaandaan kun baay'ee na boosiste. Mimmaan kee ayyaaste dhugaa dubbachuudha. Lakka bisootiin baay'ee nama boosisa. Bisootiin naayil yaadatan nama boosisa. Mana ku dafa wayin sula kama katonda ntaasi mwana ku ensabira nsobola okukola nzireyo Uganda nga ndi mulamu kubanga laba wayin sula mwana gwe laba wayin sula nze kulaba dafa wayin sula wayin sula naye simanyi kyakukola kama katonda nsaasire mwana kwenze ndabye nakusimanyi nakumanya bankole ntya sekulaba nine nako